Way Sofiyaa Corriso jedhamti. Ameerikaa Minnesota jiraatu. Mucaa xinnoo tokko qabu. Haadha manaaf abbaa manaadha. Jarri kun Oromoodha baay'ee. Mana murtiitti yeroo dhiyaatan iyyuu, mana murtii Ameerikaa sana Minnesota sana yeroo dhiyaatan iyyuu afaan Oromoodhaan inni kan gaafatame. Isheen immoo torgomameetu jechuudha, turjumaanan. Kanan jedhu qoy dubbiin Taajuu Shurrubbee ammas deebi'ee dhufe jechuun biyya keessattuu jira garuu inni biyyoota gurguddaa kana keessa lammiin biraa akkanuma niitii isaan ajjeesa. Ani dhageen beekuun isaan ikkoo dimokiraatawaadha natti fakkaata, baay'inaan isaan dimokiraatawaadha. Even akkasumatti walta dabaabarraanu wal dhiisanii waan deeman natti fakkaata. So dhiibbaadhaan isin guddanne ka uummanni adiin kun bar mirga isaatiin guddate akka barbaadu waan barbaadu godhee guddate. Keenya garuu biyya namaas yoo deeme akkas wal ajjeesee hin danda'ama. Yeroo darbe yooma kana Kaayirootti mucayyoo sana namichi akkas godhee morma kutee reenfishii galtee awwaalamte. Namichi garuu haga amma hin qabamne bar interkooliidhaan barbaadamaa jira. Interkool jechuun biyya keessaa fi inni biyya keessaa fi biyya alaa walii galee akka dabarsee akka kennutti jechuudha. Amma immoo isheen kun immoo Sofiyaa jedhamti maqaan isheen jechuudha. Kan isaa garuu na harkaa bade malee sas dhageheera maqaasaa jechuudha. Mucaa xinnoo tokko qabu araasii jechuun xiqqoodha, ji'a muraasadha. Ameerikaa jiraatu Minnesota. Akkamti jalqabe seetanii nagaa waaqni hunduma keessanii faa baay'eetu kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa koo galata waaqaa ta'u ajaa'iba bar baga jiraattanii jajjabaattu miti jabaadha. Egaa jarri kun Ameerikaa jiraatu, biyya guddaa jiraatu, biyya waan akkasii hin jirre, biyya dubartii tisiisa irraan kaasne keessa jiraatama. Haa ta'u malee bartee dhagaa saasii fuudhamee deemamu waan ta'eef uumaa gochuun hin danda'amu. Lammii biraa waan hin taane barsiisu, maqaa biyya keenya balleessu, gara jabina Itoophiyaan gara jabadduudha walajjeesti yaadha manaa kana fa'aa waqanii achitti wanti nu uuman jechuudha. Seenaa nu uumaa jiru, biyyoota garaagaraatti seenaa nu uumaa jiru. Namni kuni abbaan manaa kuni manaa ba'ee iddoo hojii dhaqee yeroo dhufu konkolaataa tokko argaa jedhama. Kanaan riippoortarii irraan dhaggeeffadhe jechuudha. Namichi yeroo hidhamee ka'ee nuzaazee yookaan jecha isaa kennu, yeroo jecha isaa kennudha. Waan nama dhibu immoo sumatu bilbila bara. Bilbila poolisiitti kan bilbile immoo sumadha. Ijjeen qoraxachinyee waggaa'utu. Harka koona kuttee ani immoo na waraaneedhaan bilbila. Egaa yeroo dhufu konkolaataa wayii hin arga naannoo sanatti. Konkolaataan sun yeroo kaan hin jirtu. Haaraadha. Konkolaataan isaa abbaa isaa hin beeku. Naannoo sanatti konkolaataa sana argee hin beeku. Safara isaaniitti jechuudha. Yeroo dhufu konkolaataa haaraa sana arga. Yeroo gara manaatti ol seenu immoo sagalee dhiiraa dhagaa. Kun himannaa isaati baay'ee. Sagalee dhiiraan dhagahaa jedhe. Sagalee dhiiraan dhagaheedhaanii wal loluu jalqabu. Walitti deddeebisuu jalqabu jechuudha. Bakka baay'ee ciqiin isaanii yoo jabaate walitti deddeebisanii hin kabale. Kaballaadhaan yeroo kabalu jalqabadha kun. Isheen immoo dhaqxee wanti albee fidattee dhufte. Sikkiina. Albee fidadhu kottuuti harkarra waraani. Harkarra gaafa waraantu isuma harkaa fuudhee jechuudhaan. Harkumaa fuudhee suma isheen fidatte harkaa fuudhee iddoon hin beekamne bakka baay'inni isaa iddoonni waraanni garan qabu. Baay'ee tokko bakka hinma wanti ni godhe garmalee jechuudha. Laphee shiifaa kana keessa laphee shiifaa keessa garmalee gadi baay'ee mimmiidhe jechuudha. Isa booda kuftee erga kuftee inni immoo gadi bahee harka isaa dura ishee waraante fooxaa waan ta'een wayii hidhatee bilbilata. Emerjensii waan ta'eef ambulaansiidhaan dhufu. Bilbilee namni tokko du'ee jira. Ofuma isaa jechuudha namni du'ee jira akkas jedhee yeroo bilbilu lokeeshiniidha waan ta'eef emerjensiidhaan fiiganii dhufu.
yeroo dhufan inni akka ala dhaabbatee harki isaa dhiigee jira carqiidhaan hidhateera maa inni jennaan isheen harka koo na kunnaan ani na waraanee jedhe isa achumatti dhiisanii yeroo mana keessa olma deemanii dhufanii kuftee jirti lubbuun keessa jira yeroo san lubbuun keessa jira waati dudubbachuuf jennaa umaatti deebisuu hin dandeessu laafteetti atattamuma sanaan fuudhanii hospitaala gashanii hafuu hin dandeenye baqqaan dhufte isa fudhatanii deeman isasii gaafa gaafatanii akkas jedhe himannaansa akkasi shakkiin akkasii dura konkolaataa haaraa argeera naannoo keenyaatti gara balbalaa jechuudha haaraa isa booda nama sagalee dhiiraa dhageen tureedha shakkii kanaan isheen ani kaballaan isheen haaduu fidattee dhufte suma harkaa fuudhee anumata ajjeesee dhumarratti bakka achuma yeroo laalan immoo mucaa raasiyyuu mana keessaa qabu mucaa raasii xiqqoo mana keessaa qabu isheen awwaalamtee bakka biyyuma sanatti jechuudha awwaalamtee waan nama ajaa'ibu jechuudha ani hin beeku garuu laali shakkii yoo ta'esi yoo shakkisi yoo itti dhagaamis yoo itti mul'atesi abeet yaa waaq gara jabina kanaaf hin jedhe oddoon biraa jechuudha lammiileen biraa bakka isaan wal intini jennaan waan akkasii jiraanan bakka wal dhiisuu jireenya mataa isa jiraata jireenya mataa akkasa jireenya ofiin balleessan isaan gatii ofii kennu baay'ee gatii ofii kennu bakka namoota interested yoo namoota dimokiraatawaa ta'anii waan ta'eef dhiibbaa nama walirraan hin gaane keenya garuu qallaalii nama aarsu siniin jala baay'ee tokko nama gaddisiisa waan akkasii jechuudha shakkiidhumaan jechuudha akkanatti waan qabe tokko hin qabu hin beeku gaani seexanni akkamitti akka isaaniin akkas godhu irsaaf niitii kana jaarsaaf jaartii kana keessa gidduutti gar malee hojjeta eessumattuu jechuudha walii darbuu hin danda'an irra walii darbuu maaliif garuu irra walii darbanii wal dhiisuu ufaa kana maaf intala maammadan jechuun hin shaakalanii dhugaa dabar haa dogoggortu waan ta'e nama bakka seexanii nama dogoggorsiisa guyyaa wayii kufaatii kee gaafa fidu dogoggorri wayii hin dhufa garuu uummanni keenya maal gochuu qaba irra darbee wal dhiisuu bakka dhiisuu hiikuu gadhiisuu dhuguma ishees yoo ta'e isas yoo ta'e maaliif jireenya isaanii mana hidhaatti fixu lubbuu baasanii ka'anii ofiis lubbuu bahaa maaliif ta'u lubbuu kee jira malee lubbuun keessaa bahee maaliif ta'u abeet baay'ee tokko nama gaddisiisa ani nan gadde dhugaa siniin jedha namni akkamitti ofiif gatiin kennu dhiirri garuu karaa kana ofuun ajjeesa bar waa'ee kanaan shakkinaa moo begeeta ofumayyuu dabarsee of ajjeesa bakka maaliif kanarratti irra darbuu hin danda'ani bakka waan akkasitti dhufnaan shakkiin karaa dhiirarraa narratti fiddee yookaan dhiirarratti haasofsiisuma bilbilaatti baay'ee ciisuun kan biraatu wajjin ciisuun immoo basmaa riikardiisa kan bira garuu anuma jiru anarratti dhiira wayii haasofsiisteedhaanu shotiidha bakka kanarratti ayiddaraaddaruun jedhamu kanarratti maal jedhamu